Ayyee baacoo tokko isiniif himuu fedheeti. Baacoonis akkam isinitti fakkaata? Nama tokkotu intala durbaa qaba ture. Intalli durbaa gaafa galgalli ga'u yookiin akkuma beektan aadaa baadiyyaa keessa yookiin naannoo biraa itti ijoollummaa waan taphatamu jira yeroo dardara intalti waan ta'e. Maal jettee taphatti? Shaggooyyees ta'ii dhiichisa galgala ganda keessas ta'ii tapha kana deemti. Abbaan sii maal jedhaan isinitti fakkaate? Abbaa kiyya durbummaa sirraa badaa sirban sirbinii jedhaan. Tolee gaafa dhayxus durbummaa waan badduuf sirba sirbuu hin dandeechu bakka dhiichisa sana yeroo bakka shaggooyyee sana sirra jechuudha. Gaafa tokko duuba itti tole sirbichi sirbi baay'ee itti bareennaan ol kaatee irra dhaabde dhiichisa sirba itti gadhiifte sirbite. Yeroo sirbite irraa baatu mucaa tokko hojii sirbite beetu innis erga sirbite irraan baateen booda abbaan sii waan durbummaa sirraa bada jedhee itti dhaamee fi laaluu barbaade durbummaa ishii kan akka baddeef hin badin. Maal gooti mucaa hiriyaa isii sana yaamtee too gadi bahanii abbaan kiyya galgala yeroo hundumaa sirban sirbinaan jedha durbummaa sirraa badaa sirban sirbinaan jedha jettiin. Ergasii ammoo siin laala mucaan mee akkam goonaree jennaan siin laalame akka baddeef hin banne inni jedhe. Eeshi jedhee wayitaa laalu gadi jedhee laale. Gadi jedhee wayitaa laalu akkamii jettiin isiin bu'uu kaatee jeen. Yeroo bu'uu kaatee jedhuuni maal naa wayya reeyii jettan itti ol deebisna reeyii jeen mucaan. Isin gammachiisu kanuma irraa wayitaa silaan ilaala jedhee itti ol si deebisa jedhuun kana maal godha? Guyyaa kana irraa balleesse durbummaan galgala sana irraa baddee jechaadha.